Rafkin defane qabane sinif dhiyaanna jirra oduurraa wajjin an Mahadi Abdul Basit. Oduu kan jalqabaatiin dhaabbatni bishaan gool hawaasa Booranaa hongeen miidhamaa jiru deeggaruudhaaf birrii miiliyoona 25 tilmaamamu taasisee jira. Dhaabbatichi midhaan dheedhii daakuu bishaanii fi oka beeliidhaan hidhame deeggarsa taasisuu pirezidaantiin itti aanaa bishaan gool Darajjee Taaddasaa ibsanii jiru. Hoogganaan itti aanaa Buusaa Gonofaa Oromiyaa Dr. Mallichaa Loojee deeggarsa taasifameef dhaabbata bishaan gool galateeffatanii dhaabbilee fi abbootiin qabeenyaa biroos hawaasa godinaalee Oromiyaa biroos hatattamaan dhaqqabuu akka itti fufaniif waamicha taasisanii jiru. Dhaabbatichi murtee boolla gadi fagoo qotuun bishaan baasuufis birrii miiliyoona 30 ramaduu obbo Darajjeen himanii jiru. Waldaan Kontoomaa fi Daarimuu caaseffama magaalaa fi godina mootummaa naannoo Oromiyaatiin taasifame hordofuudhaan hokkora dhalateen kan yaadde ta'uu hime. Waldichi murtee kana ilaalchisuun adeemsi deemame seera kan eeggatee miti jechuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaa keessa deebi'ee ilaaluudhaan hawaasa godinaalee sadeenii bakka buutota caffee fi mana maree bakka bu'oota akka mari'achiisu gaafanna jedhanii jiru. Qumbii Gidaabuu dabalateesaa akka taanu siniif dhiyeessa. Waldaan Kontoomaa fi Daarimuu caaseffama magaalotaa fi godina mootummaa naannoo Oromiyaa taasisee jedhe hordofuudhaan hokkora dhalateetti kan yaadda'u ta'uu ibsee jira. Waldichi murtii kana ilaalchisuudhaan adeemsi deemame seera kan eeggatee miti jechuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa keessa deebi'ee ilaaluudhaan hawaasa godinaalee sadanii bakka buutota caaffee fi mana marii bakka buutota akka mari'achiisu gaafannas jedhee jira. Waldichi murteen manni marii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa caaseffama haaraa godina Booranaa ba'aa wal qabatee dabarse hawaasa godinichaa abbootii gadaa caasaa mootummaa sadarkaaleen jiran hayyootaa fi dhalatoota godinaalee sadanii hin mariisne waan ta'eef hawaasa bal'aa barootaaf waliin jiraataa ture kana miira walitti bu'iinsaa jidduu isaaniitti uumaa waan jiruuf ni morminas jedhee jira. Kana malees caasaalee mootummaa gubbaa hanga gadi jiranii fi uummata godinichaa jidduutti wal shakkii uumaa jiraachuudhaan guutuu godinaalee Gujii keessatti riibaleeffannaa murtii kennameef kun bakkoota tokko tokkotti gara hokkoratti jijjiiramee miidhaa akka adamsamuu hidhamuu fi lubbuu darbuu qaqqabsiisaa jiraachuun kan isaan yaaddesse waan ta'eef mootummaan murtii darbe kana keessa deebi'ee ilaaluu qabas jedhanii jiru. Akkasumas murteen kenname murtii hawaasa godinaalee sadanii gidduu galeessa kan godhate ta'uu qabas jedhanii jiru. Waldichi akkaataa heera mootummaa Riippaabilika Itoophiyaa keewwata 43ffaa muraa lamaatiin sochiileen misoomaa diinagdee fi siyaasa naannoo isaatti gaggeeffamu irratti uummanni mirga hirmaannaa ho'aa taasifachuu fi hirmaachifamuu akka qabu ifatti tumamee jiras jedhee jira. Garuu manni marii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa osoo uummata hin mariisin saba misooma nageenyaa fi bulchiinsa gaariif jedhuun murtiin dabarse kun mirgoota heeraan uummataaf kenname kan irraan bulquu fi kan marii hawaasa bal'aatiif affeerraa ta'e osoo jiru kan moggatti dhiisanii murtii kana dabarsuun kaayyoo murtichaa kan faallisu jennee amannas jedhee jira. Kanaafuu akkuma murtiin mana marichaa nageenya misoomaa fi bulchiinsa gaarii bu'uura godhate kun akka milkaa'uuf manni marii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ammas murtii darbe keessa deebi'ee ilaaluudhaan hawaasa godinaalee akka mariisu jennee gaafannas jedhanii jiru. Akkuma beekamutti biyyattiin sirna federaalizimii isaa bidaneessaa kan hordoftu ta'uu isheetiin Oromiyaanis bu'uuruma kanaan eenyummaa Oromoo irratti hundaa'uudhaan akka naannootti kan caaseffamteedha kan jedhu ibsi kun. Gujiinis akka godina naannoo Oromiyaa tokkootti godina Gujii ta'ee caaseffamee teessoo godina magaalaa Nageellee taasisuudhaan wiirtuu seenaa aadaa diinagdee fi siyaasa uummatichaa ta'uun tajaajilaa kan turee fi tajaajilaa kan jiru yommuu ta'u haalli amma manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalicha Gujii irraa fuudhee gara caaseffama haaraatti akka dabartu taasise kun hawaasni bal'aan Gujii akka ta'e jedhamee aadaa duudhaa obbolummaa fi nageenyummaa hawaasa kun uummatee wajjin jiraachaa ture akka diiguutti fudhatee socho'aa jiraachuudhaan naannoo san tasgabbii caalaa hokkoraaf seerummaa caalaa alseerummaaf obbolummaa fi waliin jireenya hawaasaa caalaa gara waljibbiinsaa fi walitti bu'iinsa gosaatti kan oofu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmicha xiyyeeffannoo itti kennee akka furu waamicha goonas jedhee jira. Itti fufuunsi moggaas maqaa magaalaa Nageellee seenaa Oromoota kibba Gujii Booranaa fi Arsii kan waluun moggaasan ta'ee osoo jiru guyyaa keessaa magaalaa Booranaas jedhanii moggaasuun kun ta'ee jedhanii tokkummaa fi obbolummaa Oromoota jidduutti summii facaasuu waan ta'eef dhaabbachuu qabas jedhanii jiru. Kana malees yeroo hawaasni godinaalee kanneen balaa hongeetiin harca'aa jiru kanatti murtoon siyaasaa beekamtii fi marii uummataatiin ala gubbaa gadi dabarsuun kun dhimma hongee uummanni Oromoo fi Itoophiyaa birmachaa jiru kan xiyyeeffannoo dhoowwu waan ta'eef ni balaleeffannas jedhanii jiru. Dhumarrattis murtoon darbe kun kaayyoo sirna bulchiinsa gaarii kanneen akka tajaajila saffisaa dhiyeenyatti argachuu hirmaannaa ho'aa caasaalee mootummaa keessatti taasisuu nageenyaa fi tasgabbii uumuu kan faallisuudhas jedhanii jiru. Kun walitti bu'iinsaa fi wal shakkii Oromoota godina sadan gidduutti ka'uun Oromoota gargar qoodutti waan geessuuf hawaasni godina sadanii ifatti irratti maratee walii galtee fi miira obbolummaa qofaan murtoo tokkummaa fi obbolummaa Oromoo cimsu qofatti akka darbu jechaa murtoo darbu dirqama fedhii hawaasaa giddu galeessa godhachuu qaba jennas jedhanii jiru. Kanaafuu murtoon gubbaa gadi darbe kun hatattamaan dhaabbatee haala asiin olitti kaafnee marii uummataa fi haa dhiyaatu jennee gaafanna jechuudhaan waldaan Kontoomaa fi Daarimuu kun ibsee jira.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa Itoophiyaa keessatti namootni miiliyoona 24 ta'an rakkoo jabduu keessa jiraachuu ibse. Gaanfa Afrikaatti naannoleen hedduun waqtii roobaa shaniif rooba otoo hin argatin hafan keessatti beeladootaa fi lubbuu namaarra miidhaan hamaan qaqqabee jira. Daraartuu Shaamii dabalata qabdi. Gaanfa Afrikaa naannoleen hedduu waqtii roobaa shaniif rooba otoo hin argatin hafuu yeroo ammaa rakkoo hamtuu keessa jiru jedhame. Kan hordofee hongee mudate kanaanis qabeenyi beeyladaa hawaasichaa gaaga'amuu fi lubbuu namaafis yaaddeessaa ta'uu ibsan. Dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsa baaseen namoonni miliyoona 24 ta'an rakkoo jabduu keessa jiraachuu fi deeggarsa hatattamaa akka barbaachisu ibse. Haaluma wal fakkaatuun ibsa UN kanaan dura baaseen lammiileen biyyattii jijjiirama qilleensaa fi waraanaan gargaarsa eeggatan damdamachiisuuf doolaarri biliyoona 4 akka isa barbaachisu himee ture. Hongee yeroo dheeraaf ture kun rakkoo dhaqqabsiisuu osoo beekamu dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa dhimmicha isaan ilaallatu kana irratti hojjechuu dhiisuun himatamu. Irra deebiin balaa uumamaa keessattuu hongeen namoonni rakkoo hamaaf buqqa'insaaf yeroo saaxilaman dhaabbileen gargaarsaa iddoowwan kana keessa jiran dhimmicha haala hammaataa irra ga'uusaatiin dura ga'ee isaanirraa eegamu ba'achuu akka qabus ibsan. Haa ta'u malee dhaabbileen gargaarsaa hedduu waggoota 3 dabran keessa uummata waraanaa fi hongeen miidhaman kanarratti hojjechuu feena jechuun kanneen galmaan hedduu ta'us mootummaa irraa hayyama dhabuu himu. Dhabamuu roobaa waggootaaf mudate hordofee hongee fi hanqina nyaataa dhalateen naannoleen guddoo miidhaman keessaa naannoon horsiisee bulaa godina Booranaa tokkodha. Godina kana keessa qofa lammiileen 800 ol ta'an gargaarsa nyaataa saffisaa akka barbaachisu himamaa jira. Rakkoo nageenyaa guutuu biyyattii fi Tigraay dabalatee tureen hanqina dhiyeessii gargaarsa namoomaa uumuu isaas akka sababaatti kaasu. Gama biraan murannoo hojjettootaa fi dhaabbilee mootummoota gamtoomanii irratti rakkoon akka hin jirre kaasuun dhimmi nageenyaa wal xaxaa ta'urraa hojjettoonni dhaabbilee gargaarsa namoomaa hedduun hanga aarsaa lubbuu kafalaa akka turan himan. Dhaabbatichi ibsa isaa kanaan hawaasni sababa hongee fi akkasumas waraanaan rakkoof saaxilaman eenyuyyuu dursuun gargaaramuu akka qaban ibse. Tibba kana dhageettii guddaa kan horate hongee hamaa godina Booranaa to'achuuf waamicha uummata Oromoo bal'aaf taasifameen deeggarsi karaa hundaan taasifamaa jira. Akka gabaasa UN kanaan duraatti kanneen deeggarsi namoomaa hatattamaa isaan barbaachisu keessaa miliyoona 4.6 kanneen ta'an buqqaatota biyya keessaa ta'uu himee ture. Dhaabbanni UN ragaa karoora deeggarsa namoomaa Itoophiyaa jedhuun ibsa keessatti iddoowwan hongeen mudatetti lakkoofsi namoota gargaarsa fedhanii miliyoona 13 akka ta'u tilmaamaan ibsee jira. Hongeen gama bahaa fi kibba biyyattii mudate hanqina nyaataa mudachuun ala carraa weerarri dhukkuba uumamuu danda'u guddisuu ibse. Biyyoota gaanfa Afrikaa hongee waggoota 40 keessatti hammaataadha jedhee UN ibseen itti mudate keessaa Itoophiyaan tokkodha. Hongee hamaan naannoo kibba Itoophiyaa zoonii Oomoo kibba aanaa Hamar keessatti hammaataa dhufeera jechuudhaan jiraattonnii fi aangawoonni naannoo ibsanii jiru. Jiraattonni VOA'dhaaf akka himanitti jalqaba bara dabree irraa eegalee beeyladaalee irra caalaan loon 100,000 lakkaa'aman du'anii jiraachuu ibsaniiru. Bulchaan olaanaan aanaa sanaa Horaa Garshoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti namootni 100,000 ol ta'an naannichatti qarqaarsa nyaataa hatattamaa barbaadu jedhan. Mootummaa federaalaa fi naannoo qarqaarsa hatattamaa akka dabalan gaafatanii jiru. Aanichatti baay'ina beeyladaalee kan qabu keessaa tokko yoo ta'u, loon miliyoona 9 qaba. Karoorri deebii namoomaa kan bara 2023 jalqaba torbee kanaa bahee akka agarsiisutti naannolee Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa fi Itoophiyaa naannoo Somaaliyaa keessatti hanqina dheedichaa fi bishaaniin horiin miliyoona 6.8 ol akka dhuman tilmaamamee jira. Kabaja yaadannoo ayyaana injifannoo Adawaa 127ffaa magaalaa Finfinneetti kabajame irratti lubbuu namaa dabruun namoota hedduu irra miidhaan gahuun gabaafamee jira. Dhimma kana irratti mootummaan federaalaa kanneen ayyaanicha jeequudhaaf yaadan jedhee irratti tarkaanfii fudhachuu himee jira. Gammachiis Magarsaa dabalatee isaa akka ta'an isiniif dhiyeessa. Kabaja ayyaana injifannoo Adawaa Finfinneetti geggeeffame irratti lubbuun nam tokko darbuuf namoonni hedduun miidhamuun gabaafamee jira. Kabajni ayyaana Adawaa kun guyyaa injifannoo uummanni Itoophiyaa weerartoota Xaaliyaan irratti argatan yaadachuuf waggaa waggaan kabajamuun beekama. Kabaja yaadannoo ayyaana injifannoo Adawaa 127ffaa magaalaa Finfinneetti kamisa bitootessa 2023 kabajame irratti lubbuun nam tokko darbu BBC maatii irraa odeeffadhe jechuun gabaasee jira. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaas haleellaa humnoonni nageenyaa raawwatan jedhan yoo xiqqaate lubbuun nam tokko darbu ibsee jira. Kabaja ayyaana Adawaa guyyaa kaleessaa addabaabaayii Minilikatti kabajame irratti poolisiin gaazii imimmaanessituu dhukaasuudhaan namoota kan bittinneesse ta'uunis gabaafamee jira. Viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa gubbaarratti qoodaman irratti namoonni of wallaalanii wayita kufanii fi kaan ammoo yeroo baqatan mul'atee jira. Namoota addabaabaayii irraa baqachuudhaan mana kiristaanaa qulqulluu Goorgis seenanitti poolisiin dhukaasa imimmaanessituu dhukaasuutu himame. Taatee kana kan mirkaneesse mootummaan federaalaa kanneen ayyaanicha jeequuf yaadan jedhe irratti tarkaanfii kan fudhate ta'uus himee jira. Sababa kanaan namoonni miidhamuu fi sirna amantaa Ortodoksii mana amantaa kiristaanaa Ortodoksiitti raawwatamaa ture adda cituu namoonni BBC'n dubbise dubbatanii jiru. Lubbuu namaa darbeef miidhaa dhaqqabe jedhame irratti poolisiinis ta'e aangawoonni mootummaa hanga ammaatti waan dubbatan hin qabani. Suuraaleen viidiyooleen miidiyaalee hawaasummaa gubbaa irratti raabsamaa jiran akka agarsiisanitti kabaja ayyaana Adawaa kana da'eeffachuudhaan wayita gurmuun tokko ayyaanicha gara mormiitti jijjiiran mul'isee jira.
Ragaawwan viidiyoo miidiyaalee hawaasummaa gubbaarratti raabsamaa jiran akka agarsiisanitti murni sirna Minilik leellisan wayita suuraa Minilik uffachuudhaan mormiif dhaadannoo jajjabaa Amaarri biyya bituu qaba jechuu fi dhaadannoolee mootummaa fi saba tokko xiqqeessan balaaleffatan kan agarsiisu ture. Biyyoonni ollaa Somaaliyaa sadii Alshabaab loluudhaaf loltoota dabalataa erguuf jedhame. Biyyoonni ollaa Somaaliyaa sadan duula waraanaa marsaa itti aanu keessatti humnoota Somaaliyaa Alshabaab irratti deeggaruudhaaf loltoota haaraa erguudhaaf akka jiran gorsaan nageenya biyyaalessaa pirezidaantii Somaaliyaa beeksisanii jiru. Dabalatni oduu kana akka itti isiniif dhiyaata. Biyyoonni ollaa Somaaliyaa sadan duula waraanaa marsaa itti aanu keessatti humnoota Somaaliyaa Alshabaab irratti deeggaruudhaaf loltoota haaraa erguudhaaf akka jiran gorsaan nageenya biyyaalessaa pirezidaantii Somaaliyaa beeksisanii jiru. Hussein Sheikh Ali gaafiif deebii VOA wajjin taasisaniin Jibuutii, Itoophiyaa fi Keeniyaan loltoota duraanuu qaama ergama ce'umsa Afrikaa Somaaliyaa yookaan ATMIS jedhaman ta'uudhaan tajaajilaa kan jiran dabalatee loltoota erguudhaaf akka jiran himanii jiru. Loltoonni haaraan kun qaama ergama ATMIS akka hin taanes dubbatanii jiru. Gorsaan nageenyaa pirezidaantii Somaaliyaa loltoonni kun torban 8 keessatti gara Somaaliyaatti dhufuun karoora isaanii ta'us dubbatanii jiru. Gorsaan kun haasaa isaanii keessatti kaayyoo hojii isaanii kaasuudhaan loltoota gara Somaaliyaatti dhufan lakkoofsa isaanii hin ibsine. Gaheen isaanii ajaja humnoota nageenyaa Somaaliyaa jalatti waliin karoorfachuu fi waliin socho'uudha kan jedhan gorsaan nageenyaa kun kanaaf humnoota Somaaliyaa cinaa ta'uudhaan Alshabaabiin ni lolu jedhan. Hooggantoonni biyyoota sadeenii walgahii pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud baatii dabre Moqaadishootti qopheesse irratti hirmaatanii turan. Yeroo sana ibsa kennaniin Alshabaab adda dureedhaan barbaaduu fi balleessuudhaaf duula hojii cimaa waliin karoorsuu fi qindeessuuf waliigaluu isaanii himanii turan. Ogeessi nageenyaa naannoo gaanfa Afrikaa Maatii Biraayiden gidduu seenuun humnoota dabalataa tattaaffii Alshabaab gadi buusuu fi injifachuuf godhamu saffisuu akka danda'u beekamaadha jedhan. Garuu itti dabaluudhaan mootummaan federaalaa Somaaliyaa fi michoonni isaanii akeeka isaanii teelegiraafiidhaan waan waliin erganiif Alshabaab loltoota isaa bittimsuu fi hanga danda'ametti waraana kallattii gaggeessuu irraa of qusachuu danda'a jedhan. Gama biraatiin mootummaan Somaaliyaa uggurri meeshaa waraanaa waggoota 10 ture akka kaafamu gochuudhaaf carraaqqii taasise keessatti jajjabina argatee jira. Torban kana bakka bu'oonni Ameerikaa, United Kingdom, Turkii, Qatar fi United Arab Emirates biyyoota 5 Somaaliyaadhaaf gargaarsa nageenyaa kanneen kennan Washington DC keessatti qondaaltota Somaaliyaa waliin wal arganii jiru. Ibsa biyyoonni kunneen kennaniin uggura meeshaa waraanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin kaa'ame guutumatti kaasuudhaaf yaada Soomaaliyaan ulaagaalee bulchiinsa meeshaa waraanaa fi rasaasa guutuudhaaf tattaaffii taasisaa jirtu deeggaruudhaaf kutannoo qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Ameerikaan bara kana keessa yeroo lammaffaaf meeshaa waraanaa gara Soomaaliyaatti geejjibuun ishee ni yaadatama. Oduu keessa xumuraatiin pirezidaantiin Faransaay daawwannaa biyyoota Afrikaa afuritti fuulleffate jalqabuun gabaafame. Pirezidaant Maakroon hariiroo Afrikaa waliin qaban qorachuuf jecha kaka'umsa dippiloomaasummaa gamasitti qajeelanii jiraachuutu ibsame. Waliin oduu kana akka itti isiniif dhiyaata. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron hariiroo biyyoota Afrikaa waliin qaban qorachuu fi madaaluudhaaf daawwannaa isaanii jalqabaa giddu galeessa Afrikaa irraa jalqabuudhaaf gamasitti qajeelanii jiru. Pirezidaant Macron roobii darbee galma mootummaa Gaaboon Libreville kan ga'an yoo ta'u, boodarra gara Angoolaa, Koongoo, Biraazaaviil fi akkasumas biyya ollaa Riippubilika Dimokiraatawaa Koongootti qajeeluudhaaf jiru. Akka waliigaltee bara 1961tti Burkina Fasoon kan bu'uura seeraa qabu deeggarsa waraanaa Faransaayif ta'u kan haqxu ta'u AFP'n xalayaa ergameef wabeeffachuun gabaasee jira. Pirezidaant Macron Faransaay imaammata Afrikaa irratti qabdu ilaalchisuudhaan wixata darbee haasawa taasisaniin dhimma haala qilleensaa dabalatee ardii biyyoota 50 ol qabdu waliin hariiroo itti gaafatamummaa qabu akka jiraatu gaafatanii jiru. Imaammata kolonii booda ture hambisuudhaaf illee waadaa galan irra deebiidhaan ibsanii jiru. Fedhiin keenya dursee fi hunda caalaa deemokiraasiidha akkasumas walta'iinsa diinagdeeti kan jedhan Macron kana malees maddeen waraanaa fi xiinxaltoonni hooggantoonni waraanaa Faransaay kana gochuudhaaf fedhii dhabuu akka danda'an dubbatanis waraanni Faransaay ji'oota dhufan keessatti ardii kana irratti gidduu seeninsa isaa akka hir'isu dubbatanii jiru. Loltoonni Faransaay 3,000 ol ta'an Senegaal, Ivory Coast, Gaaboon fi Jibuutii keessatti bobbaafamuu isaanii ragaan ni mul'isa. Namoonni 3,000 kanneen biroo ammoo Niijerii fi Chaad dabalatee naannoo Saahil gara kaabaatti argamu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa 11 oduun har'aaf qindeeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isinitti himuun kan isin faana turan Mahaajii Abdulbaasiit ogeessa kaameeraa fi teeknikaa Ifaa Minnaa waliin ture qophiileen Oromiyaa 11 kanneen hafanitti fufuu turtii gaarii.